Aja lakkoofsa 8 qaba. Isa kana ilaalla. Isaan rommanii of wallaalanii waan turaniif achi keessaa ba'anii hawaaricha biraa baqatan waan sodaataniifis nama tokkotti iyyuu waa hin himne. Nama tokkotti iyyuu maali godhu? Mata dureen irraa sinii kennee isin tajaajilu Waaqayyo kan keessa koo bulchee isa sodaattee dhaabdee amantee jalqabdaa jedhu. Mata dureen keessa nama hundumaati. Nama tokko nama lamaa miti. Isa sodaattee dhaabdee sana amantee jalqabdaa. Maal taate? Amantee jalqabdaa. Isa maal taate? Isa sodaattee dhaabdee. Jedha ollaa keessatti maaqa? Isa sodaattee dhaabdee sana amantee jalqabdaa. Irra deebi'aatii Maarqos kana na dubbisaame. Eebbisu barsiisaa. Isaan rommanii of wallaalanii waan turaniif achi keessaa ba'anii awwaalicha biraa baqatan. Waan sodaataniifis nama tokkotti iyyuu waa hin himne. Waan sodaataniif nama tokkotti iyyuu waa hin himne. Nora sina eebbisu. Sodaattee dhaabde sana amanteetu jalqabda. Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 8 kanarratti jecha guddaa jecha hadhuuraa jecha cimaatu achirra jira. Maarqos kuni yoon jalqaba seenaa isaatti sin deebisee nama macaafa qulqulluu kakuu haaraa barreeffama isaa Maatiyos dura barreesse. Macaafni kakuu haaraa Maatiyos irraa jalqabu iyyuu malee kan barreeffamaan dursee waa'ee gooftaa Yesuusiin barreessee barreeffamni macaafa kakuu haaraa jalqabaa Maatiyosiin tokkoffaa godhee Maarqosiin immoo lammaffaa godhe. Kan jedhamu Maatiyosii seenaa erga adda baafatanii eehuudha waaddeenyaan Maarqos jedhanii waddeenyaa isaa yookaan miiltoo isaa kanaan dura barbaachaa gara Phexros hin dhaqanii. Phexros waddeenyaa keessatti ta'e beekamaadha. Garuu namichi kun wangeela barreessa kana utuu hin xumurin harsa wangeelaa waan ta'eef wanta inni kanaan dura sitti himaa ture jira yoo ta'e meeduu yaadachiisee jedhanii barreessitoonni macaafa. Achirraa ka'ee Phexros yeroo sana nama waggaa 70 umuriin isaa jechuudha. Idimeen isaa jechuudha Phexros. Nama dullacha ta'e nama jaarsa ta'eetu waan Maarqos ittiin dubbachaa ture waa'ee macaafa isaatii kana inni lakkoofsa 9 ka'ee jiru sun isa Phexros beektota yookaan ogeessota macaafa qulqulluu barreessitoota macaafa qulqulluutti kenneedha. Ameen. Tokkosaa waan sodaattee dhaabdee amantee jalqabdaa jettee dhufa. Maariyaamiif Maartaatu ture. Gooftaa Yesuus Kiristoostu du'e. Gaafa inni du'u gooftaa Yesuusin dhaqanii awwaalanii dhagaarra tuulanii galan. Du'uun irra jira waan ta'eef du'e. Isaan gooftaa Yesuus Kiristoos nan du'aa erga du'ees du'aanan kaafamaa isa jedhu sana yoo qabataniyyuu sodaa gaafa inni du'e sanarraa wanta isaan mudateen waan ati gateera kana booda lafaan kawwetti. Kana booda hin danda'amutti karaa qarshiitiin karaa beekumsaatiin karaa ulaagaa kamiin kan itti yaaddee dadhabde har'a Waaqayyo irratti sagaleen sii bile. Ilaasuma galee namni misiraachoo haaraa gurra isaanii dhaga'ee ilkaan isaanii kolfu jira. Eewu kan kana gammadu. Ilaasuma galteetu maalitu waggaa dheeraa bira
keessatti dubbachaa ture yeroo isaan gidduu ture. Akka inni dhagaa kiiloogiraama 600 ofirraa darbatee ka'e. Gaafa isheen itti haasoftu inni boolla keessa jiru lafa isaan du'aa deemanii du'aa isaa ka'an inni jiru ka'ee deemeera. Gaafa isheen ittiin jettu himnaan isaanii immoo dhugaan seene. Ameen ameen ameen. Dhugaan Waaqayyoo sitti maraara. Dhugaan seetuati. Jijjiirama haaraa jijjiiramuu kee dhugaan seetuati. Ilaala naafummaan hafuura keetii yeroo inni ka'ee siin inni dhugaan seetuati. Gurri kee inni takka haqa nageenya yeroo inni badamee waan haaraa sii dhaga'u ati dhugaan seetuati. Yeroo mana kiraayii keessa baatee mana qajeelaa mana bareedaa tokko jaarratteetti galtu ati dhugaan seetuati. Amiin jettaa. Namuma lafa deemaa ture kan namuma namni itti tufaa turte kanatu nama kabajaa ta'amee jira. Mul'ata du'eetu ameen. Jiraataa ta'ee lafaa siikaa. Akkasiidha. Tota isa lammaffaa boqonnaa ja'a gaafa dubbita loggoo tokko kaatanii kottu mi'atu dhufaan deemu. Kottu mi'atumtu dhufaan deemu wajjin nalla. Laga buuneetu dhaabaa burreetu mana nutti dhibbate sana ijaarra. Kottu seenaan isaa irraanfatameera. Warri gartuu keenyaas warri mormituu keenyaas nu wajjin naqanii hawaalaniiru galaniiru. Garuu inni immoo waa dubbate. Qabxiin jalqabaan sagalee abbaa hin qabnetu abdii nu kuta. Sagalichi abbaa qabu. Akkuma dhageenya sana Waaqayyo maal taatu isin jedhe. Waraana fuudhee sitti kennane. Lafarraa utuu hin taane isa waaqarraa maal godhe? Baay'attan. Amma namni lafa kanarra jiru namni kakuu dhabee jiru. Hundumtuu kakuu qaba. Namni sagalee dhageenya hin jiru. Namni hundumtuu sagalee qaba. Garuu yeroo badaa akka nuyi sagalee sanatti hin milkoomne kan nu godhu gurra keenyatu sagalee abbaa ormaa dhagaa. Isa dura nu guutu. Isaa malee nu laala.